نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا بي بي سي أفان أوروموت نولين ترا Yooyaa ammallee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Naayiroobii keenya irra dhufu jalqaba. Oduu galgala kan isiniif dhiyeessin keessa loltooti Soomaaliyaa waraana Tigraayitti hirmaachuu oduu jedhu dhaaressan. Oduun loltootni Soomaaliyaa kan Eertiraa keessatti leenjiirra turan lola naannoo Tigraay irratti hirmaataniiru jedhu dhugaarraa kan fagaatee fi kitaabii imal dhugaa jedhu dhugaa waalam kaasee jedhan. Seenaan abboota keenyaan dalagame seenaa asoosamaa miti arjooma lubbuuti malee. Egaa imalli dhugaa kuni abboonni keenya bara dhufee darbu dhugaaf ni imalu dhugaan yaadatu dhugaan isaan yaadata. Haalli naannoon Tigraay kee jirtu yaaddessa ta'u Komishinii Mirga Namoomaa ibsa oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti nu waliin tura. Dhaggeeffattootni jalqabaan Soomaaliyaan oduun loltoonni isii ka Eertiraa leenjiyaa turan lol Tigraay deemaa ture keessatti hirmaatanii jedhu dharaa jette. Ministeerri odeeffannoo Soomaaliyaa Osman Abukar Duubee loltooti Soomaaliyaa ta Tigraayitti ajjeefamtee leen jirtu jedhee oduu dhiyan kan deemaa jirtu dhaares. Taaleen waraan deemaa ture irraatti Itoophiyaan gargaarsa hin gaafannee jedha. Hirpha gammachuu gabaas qaba. Loltoonni biyyattii Eertiraatti leenjiyaa turan lola naannoo Tigraayitti hirmaataniiru odeeffannoo jedhu irratti deebii kan kenne ministeerri odeeffannoo Soomaaliyaa Osman Abubakar Duubee dubbiin kun waan dheeraati jedhu. Kana malees gabaasawwan loltoota Soomaaliyaa 100 lakkaaman lola naannoo Tigraay kanarratti ajjeefamaniiru jedhullee soba jechuu isaanii televiziyooniin biyyaalessaa Soomaaliyaa SNTV'n gabaaseera. Oduun loltootni Soomaaliyaa kan Eertiraa keessatti leenjiirra turan lola naannoo Tigraay irratti hirmaataniiru jedhu dhugaarraa kan fagaatee fi dubbii daldala siyaasaa ittiin argachuuf raawwatame. Namoonni raayyaa waraanaa keenyarraa bu'aa siyaasaa argachuudhaaf yaaluun isaanii nama gaddisiisaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti loluudhaaf Soomaaliyaa loltoota ishii hin gaafanne jedhan ministerichi. Kana duras ololli loltootni Soomaaliyaa lola Liibiyaa fi Azerbaajaan keessatti hirmaataniiru jedhu tamsaafamaa ture. Garuu booda dhara ta'uun barame. Ibsi ministeera odeeffannoo Soomaaliyaa kennan kun erga hoogganaan olaanaan eejensi tikaa fi nageenyaa biyyaalessaa Soomaaliyaa duraanii Abdisalaam Yusuf Gulad lola naannoo Tigraay irratti gaggeeffame irratti loltoonni Soomaaliyaa gara 400 ta'an ajjeefamaniiru jechuun dubbataniin booda ture. Lola naannoo Tigraay keessa ture irratti loltoonni biyya biraa hirmaataniiru jedhamuun yeroo dhaga'amu kun kan duraa miti. Loltoonni Eertiraa lola kana keessatti qooda fudhachuu TPLF sadaasa jalqaba akkuma lolichi eegalameen himataa ture. Aangawoonni Eertiraa fi Itoophiyaa kana haalaa turanillee booda kantiibaa haaraan magaalaa Maqalee dabalatee ajajaan waraanaa Zikaabaa loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu ragaa bahaniiru. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiran qabeenya saamoo fi sarbama mirgoota adda addaa lammiilee nagaa irratti raawwachuu isaanii komataa turani. Mootummaan Eertiraas loltoonni isaa lola Tigraay keessatti qooda akka hin fudhanne kan hime yoo ta'u, Soomaaliyaanis haaluma wal fakkaatuun olola siyaasaati jechuun himannicha kufifteetti. Soomaaliyaan tajaajiltuuf filannoo deemtu rakkoo mataa ofii qabdi. Loltoota Ameerikaa kan agarsiisuuf achi bobbaasanillee baatee laf duraanuu rakkoo nageenya harka qabdu walgul dabarsiti. Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa haalli naannoo Tigraay kee jirtu yaaddessaa jedha. Ibsi kalee baasen komishinichi haalli nageenya namoota nagaa fi sababii waraanaaf qaa isaaniirra buqqaanii garrakkiin namoomatti geeddaramuu danda'a jedha. Haa ta'u malee namkum dhibba oliitti beelan dhumuuf deema oduun jettu waan hin jirree jedha. Mootummaan maal jedhaa Komishinaa Ittaanaa hojii gaggeessaa ittisa biyyaalessaa obbo Dammaanee Darootaa gaafan. Kanneen gargaarsi barbaachisu hin jiru. Nutis isaan oolchuu dandeenya jennee gargaarsa walitti qabaa jirra. Amma hojjettoota mootummaa dabalatee daldalaa jiraataa magaalaaf baadiyyaa jiru hunduu bu'uuraaleen misoomaa waan miidhamaniif akkasumallee lolli waan jiruuf sodaachuurraan kan ka'e shaqaxni bakka hundaan ga'u. Kanaaf wanti kun yoo sirriitti qoratamee kan baramu ta'a. Akka odeeffannoo jirutti 90,000tti kan dhiyaatan buqqaatonni jiraachuu maluu tilmaamni jedhu jira. Keessumaa gara lixa Tigraay keessa bakkeewwan akka Shiree namoonni 40,000 hanga 50,000 buqqaaniiru jedhamee yaadama. Kanaan alattis kanneen biroo gargaarsi isaan barbaachisu jiru. Garuu kan buqqaan 90,000 ta'u. Isaan kun da'oo yeroo akka mana barumsaatti baqatanii jiru. Kaan isaanii ammoo firatti baqatanii jiru. Hanga danda'ametti isaan kana qaqqabuuf hojjenna. Keessumaa naannoo Shiree kanaan dura marsaa jalqabaan qaqqabneerra. Gara fuulduraattis ni hojjenna.
እነዚህን ጊዜያዊ ችግሮችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ታክል እናደርጋለን። Dhaabbati mootummaa gamtoomanii naannicha keessatti nama miliyoona 4,500 ta'utti atattamaan deeggarsi nyaata dhaqqabu qabaa jedhee akeekachiise. Ta'ullee rakkoo nageenyaaf naannicha keessa socho'uu namallee rakkoo ta'uu ibsa. Waraana naannicha keessa deemaa tureen 58,000 olitti Suudaanii baqate. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isaniif dhiyeessaa jalqabaan Itoophiyaa tayyaanii cuuphaa nagaan kabajamu. Hirmaattota ayyaanichaa rakkoo nageenya tokkolleen hin mul'annee jetti. Ayyaanni kun ka cuuphamu Iyyesuus Kiristoos yaadachuun waggaa waggaan kabajamu UNESCO jalaa galmaa'ee jira. Aangoo irraa tafuuf yookiin gadhiisee ba'uuf ministeerri muummee Italii Giuseppe Conteen filannoo senetii eegata. Conteen weerara koronaa Italii bararuuf doolarii biliyoon 254 gargaarsa gamtaan Awurooppaa keessaa baasuu fedha. Ejjatkaan warri siyaasaa morma. Bobi Wine ka pireezidantummaa Yuugaandaa dorgomee dhabee guyyaa 6 maatii isaa waliin manaatti hidhamuu Tiwiitar irraa barreesse. Yoo mana baay'ee deeggartooti isaa kakaasanii jedhanii eegi guyyaa filannoo humni waraanaa marsee eeguu jira. Bobi Wine daa'im xiqqaa gan tokkoon abir jiraa jedhee nyaataaf dhugaatii nurra obbaatee jedhee iyyate. Pireezidantiin Tanzaaniyaa Joon Magufuliin sabab koronaavaayirasii addunyaatti nyaata dhabuuf deemtii guddisaa midhaan facaasaa jedhee qonnaan bultoota biyyisaatti. Magufuliin ka Tanzaaniyaan korona hin qabdu jedhee warmas keewwat qoosu yoo manufii itti dhaniillee waan nyaatanii barbaadanii jedhee qotaa itti gurguraa jedhe. Hiriira guyyaa afuraffaaf deemaa jiruun Tuniiziyaatti namni 6 walitti qabamee jedhu poolisiin. Dargaggootichi magaalaa Tuniis keessatti walitti qabamtee dhakaaf bombii petroolatiin buufata poolisii haati. Tuniiziyaan rakkoo dinagdee tarka qaba. Namni hedduulleen hojii hin qabu jedhan. Nigeeriyaatti ministeeraan fayyaa talaal miliyoon 10 gamtaa Afrikaa gaafannee jedha. Gamtaan Afrikaa talaalii miliyoon 270 biyyoota Afrikaaf qooduuf oomisha garaagaraa irraa bitti. Ammaatti namkum 100 COVID-19 qaba Nigeeriyaa keessatti lakkoofsaan guyyaa guyyaan daramu. WhatsApp haal fayyadamaa isaaniirraa jijjiiram qajeelfamaa waan taasisee fayyadamtoonni hedduun appiiwwan garbiraa barbaadaa jiru. Kanaafuu fayyadamtoonni appiiwwan ergaa akka Signaliif Telegram filachuu jiru. Yeroo hookarii Ameerikaa Capitol Hill irraa ka'ee deeggartuun Tirampii tokko ragaa waajjira afyaa'ii Naansi Peloosii jala hattee jedhamtee to'atamte. Intalii gandi 22 Taraayil Juun jedhamtu odeeffannoo hati kana dhaabbata basaas Raashiyaa gurguruuf yaaddee turtee jedhan. Kitaabii imal dhugaa jedhu seenaa Abuune Petros yookiin maqaa dhaloota magarsa badhaasa irraa xiyyeeffatu tokko dhiyeen kan gabaarra oole. Seenaa bardheeraaf dagatamee ture dhalootaaf yaadatamee dhugaa awwaala diigee ka'ee jechuun hayyooti kitaaba kan guulalan keessaa tokko waa'ee seenaa kitaabichaa mul'ise dubbata. Mammaasii kitaaba kan keessa fudhatame tokko okkoteen waaqinbeen eelee bisaan kadhattii jedha. Biraanuu Gammachuu barreessa kitaabichaa Daaqoon Darajjee Fiqaaduu dubbisa. Kan na onnachiise barreessuu korra jechuurraa kan na gube osoo hin jedheetu naaf salphatanaaf sababiin isaas immoo seenaan abboota keenyaan dalagame seenaa asoosamaa miti arjooma lubbuuti malee. Egaa imalli dhugaa kuni abboonni keenya bara dhufee darbu dhugaaf ni imalu, dhugaa ni yaadatu, dhugaan isaan yaadata. Osoo kanaan jiru abboonni keenya kun dhugaa kana keessatti biyya isaaniif amantaa isaaniif imala dhugaaf jecha kan isaan lubbuu isaanii wareegan jechuudha. Kan inni barreeffamee fi imalli dhuggaanii kanneen ortodoksii keessaa jiranii hundaafis kan ortodoksii keessa hin jirre hundaafis kitaaba fayyadudha. Kitaabni kuni kanneen ortodoksii ta'anii ortodoksiin kan keenya qofa jedhan fi kanneen ortodoksiin ta'in ortodoksiin kan saba biraati jedhan walitti taraarsa jechuudha. Maaliif yoo jenne Abuune Phexros ortodoksiin kan keenya kan Oromoodha kan biyya keenyaati kan saba hundaati amantaan kun jedhaniiti kan isaan amantaa isaaniifis biyya isaaniifis lubbuu isaanii arjooman jechuudha. Abuun Phexros saba kana keessaa ba'an saba Oromoo jedhamu kana keessaa. Kitaabni kee irra caalaa seenaa Abuune Phexros irratti kan fuulleffatedha. Ka'umsi isaa isaan irratti fuulleffata. Abbaa keenya kan yoo nu biraa wareegamanii luba Phexros Tasfaa'es of keessatti ni hammata. Isaanis dhugaaf imalarra osoo jiranii wareegamanuu sababii ta'eef walumaa galatti qabiyyeen kitaaba kanaati. Seenaa abbaa keenya Abuune Phexros
jedheetu jalqaba. Ikkoo maqaa isaaniirraa ka'eetu aga guyyaa isaan wareegamanitti jira. Qabiyyee kana keessatti haalli guddina isaanii ni argama. Imala gara Gibsii kan jedhu ni argama. Gootota waraana Adawaa, gootota waraana Maacoo, waamicha gabrummaa Abune Phexrosiif dhiyaate ni argama. Dhaddacha ijibbaata hin qabne kan jedhu ni argama. Labsii du'aa, imala birbirsa gooroo, dhimimmaan armee Abune Phexrosiif UNESCO kan jedhu ni jira. Waadaa dhaloota jaarraatti aanu kan jedhu ni jira qabiyyee mataanii kana keessatti. Kaa'umsa maalti si ta'e maarraa argatte maddi kee maali kana seenaadha moo iyyafannoodha moo akkamitti amma qabiyyoona manaa himte kana imala dhugaa keessatti maddi kee maali eessa argatte? Dhagaatti maddi koo maddoota garaagaraarraati kan hin bara ijoollummaa koo odeeffachuu jalqabarraati. Maddi tokko barreeffamoonni afaan Amaariffaas ta'e afaan Ingiliffaas fayyadameera. Afaan Oromoodhaanis kan barreeffame fayyadameera. Daaqoon Darajee galatoom jenna. Guyyaa tokko qofaataaf pireezidantummaa Tiraampiif borsaatti jaarra kaasee Joo Baayidaniin aangoo qabata. Ammallee aadaa cabsuun Tiraamp sirna kakuu irratti hin argamu. Tiraamp kan ganama Washington keessa ba'uuf karoorfatee itti aanaa isaa Maayik Peensi aksimata kan irratti argamu hima. Lammiilee Ameerikaaf addunyaa guutuu kun caarraa pireezidantummaa seenaa Ameerikaa keessa rakkin yookiin cinqikee baay'ee irdeebi'anii ilaalan. Waan waggaa 4 pireezidantii Tiraamp keessa ta'ee Biraanuu Gammachuun nu beeksisa. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully. So help me God. Congratulations. Waggaa 4 dura akkas jechuun kakatee kan aangoo fudhate Donald Trump har'a qofa White House keessa bula. January 20th. Amajjii 2017 guyyaa namoonni deebi'anii bulchitoota biyya kanaa itti ta'an ta'ee yaadatama. Tiraamp Ameerikaa dheekkamteettu Baayidaniif dhiisanii deemuu isaanii hedduun irratti walii galu. Barri aangoo ganna 4 Tiraamp dabarsee bu'aa bayii hedduu fi mormiin kan guutame ta'ee darbeera. Gara aangootti yeroo dhufu dhaadannoo Make America Great Again kan jedhu guddisee dhageessisee ture. Ammallee Ameerikaa deebifnee guddoo taasifna akka jechuuti. Tiraamp osoo baay'ee hin turin miidiyaalee waliin atakaaroo keessa gale. But they can make anything bad because they are the fake, disgusting news. Isaan garuu waanuma fedhee badaa taasisu. Sababiin isaan oduu sobaa fi jibbisiisoodha. Tiraamp yeroo dulana filadhaa geggeessaa turetti Ameerikaa fi hojii akka uumu waadaa galee ture. Guddina dinagdees nan saffisiisa jedhee ture. Akkuma jedhettis milkeesseera. Guddina dinagdee bulchiinsi Obaama jalqabee Tiraamp itti fufsiisuun isaa hin rakkisne. Booda garuu weerara koronaa vaayirasiitu dhalate. Tiraamp dabalatee lammiileen Ameerikaa miliyoona hedduutti lakkaa'aman vaayirasichaan qabaman. Tarkaanfii bulchiinsi Tiraamp tatamsa'ina vaayirasichaa to'achuudhaaf fudhate dadhabaadha jechuun haalaan qeeqame. Tiraamp namoota vaayirasiin qabaman farra ilbisaatiin wallaannu jechuun yaada dhiyeesse hordofee kan kolfaa. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. Farra ilbiisaa daqiiqaa keessatti dhabamsiisa. Himaammanni hariiroo alaa Tiraamp hordofaa tures kan qalbii namoota hedduu hawwate ture. Lola daldalaa Chaayinaa waliin itti seenan qondaala waraanaa Iraan Qaasim Suleymaanii ajajaa isaatiin ajjeefamuu. Gaggeessaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un waliin fuula fuulatti wal arguusaa akkasumas baa giddu galeessaa keessatti nagaan akka bu'u carraaqqiin taasifamee dhimmoota ijoo imaammata hariiroo alaa Tiraamp eeraman keessaa turan. Namichi abbaan rookeetii kun dur ture kan to'atamuun irra ture. Kan fedhes ta'u Tiraamp turtii waggaa 4 booda Ameerikaanota aarii qabanii fi addunyaa hammaatte dhiisee akka deemu hedduun irratti walii galu. Bara bulchiinsa Tiraamp keessa dhimmi sanyummaa bifarratti hundaa'e ajandaa guddaa ta'ee darbeera. Tiraamp mormitootas shorokkeessitoota jechuun yaameera. Warreen Tiraampiin deeggaran garuu ammallee isa waliin hiriiranii jiru. Marsaa 2 yeroo Tiraamp akka aangoorraa buqqifamu himatamettis ta'e yeroo inni koronaa vaayirasiin qabamee hospitaala galeetti deeggartoonni isaa amalee taa'anii turan. Filannoo akka mo'atame itti namanneen White House keessaa kan ba'u ta'ullee Tiraampiizimiin garuu honnee hedduu keessa jiraachuun waan hin oolle. Dhaggeeffattootteen sagantaan keenya galgala kanaa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisaa. Qopheessan sagantaa kanaa Biraanuu Gammachuu ture. Ka gam teknikaatiin Deevis Masaaru ka isaniif dhiyeessaan Aslii Galgalooti. Yoo waaqni jedhu borsaatti akkana walitti deebina nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa. Thank you.